Caaltuu koongireesii baga gammadde caaltuu baga mana keetiitti deebitee baga bultiitiitti deebitee dubartiin takka wanni isiin toltuun yeroo hundumaa mana isiitii fi jireenya isii keessatti dubartii dhaltee dhaluudhaaf bultii isii keessa baatee dhala jirtu dhiisatee dubartiin maan takka homa ilmoon qabaannee mana isii keessa uteette jireenya isiitti tola dhabdus argattus bishaan gurraacha yeroo dhugdellee mana isii keessatti yeroo arabaafattee. Caaltuun dhugumatti namoota hedduu tokko kan ofitti rifachiifti. Sababni isaallee namoonni gaafii gaafatanii yeroo gara manaatti deebi'u dubartiirraa dhiirarraa gaafatanitti caaltuun xaraarrattee hajjeetitte. Dhimmi kun maaliif caaltuun hajjeetitte kan jedhu ta'emmotuyyuu dhimmi kun illikii inni godhe yookiin gocha inni jedhe yookiin jecha inni jedhetu isii mateessa haa ta'u malee waan fedhallee taatu mana isiitti deebi'u isiitti hedduu takkatti gammada jechuudha. Asirraa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha. Muruni manti channel ya haratatan asuma video kenya like gochuu share gochuu subscribe gochuu akkan daganamte sinara qaba kana hunni yaada qabatan namoonni keega qabatan welcome isin jedhe jira mirga keessanii yaada namaa kennu nama gorsuu video kattu akkatti diit godhi akkatti yoo jettan waan akka rakkoon qabu alhamdulillah isin jedhe jira. Gama gaafii kenniti turuu tarreetti caaltuudhaan dhugumatti mana isiitti deebi'uu fi hajjii walitti deebi'uu hedduu takkatti gammade. Sababni illee hajjiin gaariidha, nama jabaadha. Bultiif isiif taa'u otoo hin taane abbaa manaa isiitii badas ta'u, waan fedhes ta'u, abbaa manaa isii waan ta'eef, halaala isii waan ta'eef mana tokko keessa wajjin jiraachuun dirqama isiiti. Sababni isii nasbee lama waan taateef caaltuun nama dhahinsa guyyaa eeggachaa jirti jechuudha. Kanaaf obboleen kee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akkasuma jechuudha. Waa'ee kanarraa yeroo dubbadhutti dhugumatti caaltuun manatti deebi'uu kan baay'ee gammadee waa'ee ijoollee biyyoota arabaa keessa jiran hundumaa irraa dubbattee jirtu. Hundi isiin dubbatte hajjii nama miidiyaa irratti argitanii ilaaltan malee namoonni hedduun miidhamanii, tumamanii, cunqurfamanii karaa irratti darbamaniitu meeqa kamtu biyya san keessa jiraata. Dhugaadha biyya jira jiraachuu danda'a. Nu ijaan arguu dhabna malee namoonni dhokatanii namoonni hajji caalan miidhaginatu jira. Isma dhiisaa namoonni biyya keessa ta'ee biyya hambaa ta'e haa ta'u biyya ofiitu wayyaa hamma tokkos ta'u garuu biyya hambaa keessatti ijoolleen keenya asirra waan isiniin jechuu barbaada. Ijoolleen keenya ammallee biyyarra bahaa jiran ammas karaa seeratiin karaan hunduu waan banamee garuu waan feetan taatanillee du'aa argamaa malee yookiin immoo biyya keessanitti galaa malee baatanii alaan talaqina. Ijoollee warroonni Yamanii keessatti miidhaman namoota karaa bishaaniitiin dhufan irra guddaan isaanii jechuudha. Kanaaf maaliif yaani namni walitti dhufaa bakka maal jedha rakkoo uumamu jechuudha. Gaafa dursaasitti dhufu jaalalaan gaafa ergasii ilmi galatti siyaate si jibbeessi darbu. Fakkeenyaaf imaan fuudhaa imaan nagaa hojii jiraataa turanii booda irra mootuyyuu maal gurbaa gaafa yeroo jala galaa jettee gatee bate. Kun immoo tuyyuu fokkenna jechuudha. Ituma inni guddaan rakkoo qabu mataa keenya anas ta'ee sis ta'ee ijoollee shamarraniiti. Nuti ijoolleen shamarranii sirriitti gowwummaa keessa ammallee doofummaa keessaan baane jechuudha. Maaliif otoo waa hundi harka keenya kana warqeen harka keenya keessa jiru dhiira malee hin jiraannu jennee nyaatan dhugaa qabda jiraannu jennee harkumaan dhaqnee geessine booda keessaa bahuu dadhabna. Ammallee ijoollee suutii keessatti illee waan akkanaa kanatu jira jechuudha. Meeqamtu kamtu rakkataa jira jechuudha. Haa ta'u malee amma ijoolleen akka yeroo duraasanii miti alhamdulillah rabbil aalamiin. Obboleeyyan keessan ka biyyarraa bayan ka biyyarraa baafataa jirtan ka biyya hambaa uffatan jirtan Dubaay ta'ee Saudii ta'ee biyyootuma yookiin gara Joordan ijoolleen nama Joordan keessatti illee babbaadii nama akkaati hin beekan wallahi lazee garuu fakkeenyaaf Qaataar isa akkasuma biyyootuma kamuu keessatti seera yoo ta'etti wallahi ati dalagatte taanan ati amala qabaate taanan ati waa obsite taanan amala itti siite jarri mallaqa ala dalaydu san sii dabaluu danda'an. Maaltu ala sifiisisa? Wanni ala sifiisu. Namoonni yeroo ammaa kana keessatti wallahi argaa jiran. Dubartiin takka afaan Arabiffaatiin dubbatti maal jette sarratanyaan ilaa haadhatii irraa qabdee ilaa anaatti takkittiin isii baatee ala dalaydeen beektu itti nu biraa badde. Nuti sarratanyaatiin hojjettuu teenne san ni jaalanna ni qabanya. Mirgi isii kennuu fi wanna ka'alaa finnee dalaysiifnu san isii kennina. Boqonnaa isii kennan raaha isii goosisan jechuudha. Raaha isii goosisan. Fakkeenyaaf guyyaa sabtii hin dalaytu. Guyyaa jarri hojii hin qabne hin dalaytu. Sarraatanya ila haadhatirraa qabee obboleeyyan
obboleeyyan isii maaliif hiree kun jarana dubartii hojjettuu takka gaafa ila nutillee bara odoo amala qabaannee odoo waa hundaan itti dhiyaanne qilleensa nun dhawu jechuudha. Waggaa lama kennan gallee deebi'uu dandeenya. Hojjannee irra oolfachuu dandeenya. Mushaanism jenneetu maanii hojii nuti baay'ate jennee fiinii baana. Hojiin sitti baay'atu bakka sanis seentu hojii ma baay'ata. Bakka na seentu hojii matu baay'ata. Wallahi bakki hojiin hin jirre gonkumaa hin jiru. Kunis soba. Mallaqa dabalee argatta malee akkasuma kiraa qabdaa, akkasuma nyaata qabdaa, akkasuma dhugaa. Yani waahid ilaa shaanxaan jechuun shaanta tokko jookkichi mana tokko si taa'e sitti haasawama. Kanammoo hin beekta. Akkuma achi dammoo isa qabanaan atillee ji'aan shaantaa keetitti qabalta. Waa hundarratti qabalta. Kana haasabdee gaafa jettee waan ala si baasu maattu jira. Mana namassan keessatti itti hojjechuu dandeetta. Inni bira dhiira si jaalatuuf sitti dhufee maasii godhuuf deemu san abatan ati bar dalagattee firii taatee jiraattee kalas dantaa takkatti qabattu yeroo keetitti fayyadamtee mana taatu mana bitattee lafa taatu lafa bitattee fira kee gargaartee yoo jette waan sirra hafe fira gargaarta beek akkuma dalayteen biyya erguu akkuma dalayteen maal godhuun hundaane waan sirra hafe biyya nam fira kee gargaarta inni sirra hafe otoo hin taane gizee haadhaaf abbaa kee wanni ka'u gonkumaan jiru. Haadhaaf abbaa kee obboleetti jinni kan jettu immoo wallaahi kun immoo kasaaraa keessa seensa dhibbumaan dhibbatte jechuudha. Shamarran keenya waan akkanaatirraa of eegaa isin jechuu barbaada. Amma fakkeenyaaf imaan deettee jirti ilmoo argatte alhamdulillah ilmi riskiidha rabbiin namaa kenna ilmi niimaa wallaahi ilma jechuun garuu immoo adda guddisu baay'ee tolfaata lafa kana keessa ambiyyaan baakara keessatti. Nama gaafa itti dabalamtu namni sun nama akkamiiti bifa bareedina gonkumaa namni sun bifa bareedinatti abaddan yaadin jechuudha. Bifa bareedni akka waa siin goone beeke. Wallaahi rabbiin aqlii teessee haa bareechu. Imaana see haa kennu. Ati nama imaana qabu ta'e. Malee ati nama gaarii ta'e. Nama jaalala namaaf qabu ta'e malee bifa kana laali. Bifti kun wallaahi waa tokko keessa hin jiru. Namummaa keetii fi imaana qabaachuu kee onni kee qulqulluun fi jaalala namni siin qabu samicha laatta jechuudha. Isa maal jedhani imaaniin ama fakkeenyaaf mucaa sun ni bareeda shokorinaan hin bareeda deeffadhu abbaa manaa keessa sobee. Qilee haalitu bareedu baate maali sii godha. Bareeda burcuqoo taate bishaan itti dhuudi moo maali sii dabata. Hin filatina dhiira akkasii. Dhiira gubbaan bareedaa kan keessi fokkata. Nama tokkotu jira kan bifa bareeda. Kan fuulli isaa fokkata. Kan amala qabu. Namoonni tokko bifti isaa akkanumatti yoo laaltan fokkataadha. Garuu amalli isaa immoo dachaa. Hojiin isaallee dachaa. Namoota akkanaa kanatu jira. Garuu immoo namoonni akkanaa kun namoonni aqlii qaban namoonni qalbii qaban namoonni akkanaa kun akka laayootti ittiin ba'an akka laayootti isin argatan. Ijoolleen keenya nuti dubartoonni akkasuma dhiira mul'ibsii qabu. Dhiira bareedaa, dhiira zaata qabu, dhiira mataa filatee yaa'anii kanuma bicha agarsiisee deemu. Garuu hoo keessi isaa akka qullaa ta'e. Dhiira akkasiisan filanna, dhiira akkasiisan jaalanna. Kan inni beekna wajjumaanuu jechuudha. Dhiira akkasiisan gaafii jaalalaa dhiyeessina. Dhiira akkasiisan jala fiine otoo inni si jibbu jechuudha. Hin fiigin jala dhiira akkasii jala fiige. Dhiirri akkasii akkasii hin baafne beeka. Dhiirri akkasii siin baasa. Dhiirri si baasu isa namummaa qabuuf, isa aqlii qabuuf, isa qalbii qabuuf, isa jaalala siif qabuuf si baasa. Bareedumsi isaa waa tokko siin godha. Har'a bareedumsi isaa argitee footoo wajjin kaatee gadhiistee poostii gootee waa tokko siin godha. Garuu immoo gaafa jireenya kee wajjin dheeda ijaartee namni suni sirraa daba. Sirra maaliif ati situ jaalatee mitiiree namni sun sitti dhiyaachuu, siin haasa'uu, si bohaarsuu, yeroo siif qabaachuu hin abadan hin godhu waan akkas dhiirri jechuudha. Dhiirri dubartii ofii jaalatte duuka qilleelite. Dubartii jibbite immoo ofii jaalattee bakka itti ka heerumtu. Ceemaa hin jiraamite akkanumatti akka waan dirqii tokkooti. Bakka namoonni akkasii suni haadha mana erga fuudhanillee dubartii saniif ittoo hin qaban. Namoota akkanaa kana duuka hin gangalatina. Namoota akkanaa kana duuka hin fiigina. Nama siif ta'u duuka fiigi. Kinoo akkatti badhatti nama gatii deemu jechuudha. Ati gaafa hojjettee waan tokko harkatti qabattee ofii isaatii abbaa feetitti heerumuu dandeetta. Inni maaliree ka ati jaalattu otoo hin taane inni si jaalatu. Dubartiidhaaf kamtu faayidaa qaba. Dhiira si jaalatu jechuudha.
dhiiri si jaalatte taanaan abadan of duuba laale. Laazima ani jaaladheetiin inni isatti heerumaa anaaf illee wal jaalannaa odoo hin taane jiru waan akkasii ati isa jaalattee argamu waan akkasii jechuudha. Namoonni lamaa wal jaalatanii waliin argatan namoota muraasa garuu jaalalli immoo guyyaa keessatti ni dabalamaatiin namoota akkasii jechuudha. Kanaaf waa'ee caaltuutti irraa kaafnee akkasuma waa'ee imaan keessallee buunee walumaa galatti dhaamsuma dubartootuma ijoollee makiinaa biyyaan baatirraa baanii biyyoota garaagaraa keessatti harcanii biyyoota garaagaraa keessatti dhalanii rakkachaa jiran keessattuu ijoolleen biyya arabaa keessa jiran heddumattee rakkachaa jiran jechuudha. Kuni maal inni rakkoon kun nurra jira sirra hin jiru mataa keenyarra jira mataa dhiiratirra hin jiru. Otoo nuti amma ijoolleen biyyaa bahan xixiqqishoodha. Umurii isaanii dabalanii biyyaa bahan. Umurii isaanii otoo hin geenye biyyaa bahan. Kanaaf ani waan isin dhaama barbaadu akka yaada kiyyaatti ijoollee amma hin arganii akka tasaa ta'anii arguu danda'an miidiyaa kana hangafaan baratanii isin obboleeyyan keessan gorfachuun dirqama keessan. Obboleeyyan keessan akka alabaan intalanii gorfachuun dirqama keessan akka dhiira biyyarrallee bakka dhiira tokkichatu barii dhiira tokkichatu nama 14 haasofsiisa. Dhugumatti ijoollee yeroo ammaa kanatti hin jirtu jechuudha. Eessa raxaxanii dhiira tokkichatu nama 3-4 janjana ammaa kana beekanii miti haasofsiisa jechuudha. Kanaafuu du'aa godha. Maal du'aa goota mucaa daa'ima biyyaa bahe garuu dhiira ofii ammaaf harkumaa qaba. Mucaa daa'ima obboleessuma kee mucaa daa'ima biyyaa bahe wallaahi garuu qilleensi ammaa kun nama saama. Maaliif wallaahi rabbi keessa bira haa jiraatu ammaaf waan jedhuun hundaan dhagayaa ofii jaluma dhaabbataa jirra. Ofii dhalaa akkanumatti yaan jiraa miti namni akkanumatti wallaahi barri hamaadha jechuudha. Barri hamaa qilleensuma irraa namatti bubbisaa qilleensuma ani waan akka waa'ee ammaa kan akka ta'e bichaan beeku. Kanaafuyyuu rabbiin dhugumatti ijoollee keenya ka dhiirallee ka dubartillee otoo uf beekanii otoo dalagatanii ani wallaahi itti gammada. Yeroo ammaa kana sanu garuu kifiyyaan ijoollee warra seeran dhufellee kifiyyaan isaanii bareedaa. Gaafa hojii kee argan sii dabalu gaafa hojii kee argan immoo tuyyuu attuma oolanii bulanii attuma olii balanii sii dabalu. Kana otoo laalanii jabaatanii dalaganii jechuudha. Fiiganii alabanii rakkaturraa fiiganii biyyattis galanii rakkaturraa. Amma namoonni dhiironni tokko galifaa jettiin biyyarra jaaladhe waa hedduutu jira. Nama ijoollee dubartii kanarra waa hedduutu gahaa jira jechuudha. Kanaaf namoonni bultii keessan keessaa jirtan bultii keessan hin afoolessina. Bultii dhalanii gatuun hin ulfaata. Dhalanii biraa deemuun hin ulfaata. Ilmoo akka ta'an taane wallaahi biyyaan baatiran tokko nama biyyatti dhale wayya. Maaliif hojjetanii namni biyyatti dhale ittis kadhatu barantaa ofii jarallee boru nama biyyaa sanarra marata biyyaan baa kanarra jechuudha. Dhugumatti biyyoonni iddootti ulfaata. Wallaahi iddootti ulfaataadha jechuudha. Iddootti ulfaata kaagira irraati. Wallaahi rabbiin keenya nu halaafisu. Ijoollee keenyallee rabbiin halaafisu. Caaltullee akkasuma fakkaatu ta'e isallee rabbiin duudeettuu hundumaa tabiyya ormaa jirtanis rabbiin nagaa naa hiiku. Deessin ulfaata jedhu rabbiin isaanii halaafisu. Reefu tana viidiyoo argee mucaa sana akka jedhuun beeku. Dhugumatti baay'ee garaa na nyaate. Mucicha maqaa nama miidiyaa qabu mucaa wayii Yamanii keessatti wallaahi viidiyoo sanitti yeroo laaletti ani nama of biraan qabu. Otoo ijoolleen hedduun kun achi keessa jiran wallaahi ani nama of biraan qabu. Kophaa kiyya mana yaalaa jira. Hedduutu akkanatti dhagame. Isillee obboleettii isin qabdu anillee nama of biraan qabu jedha. Otoo yuutubaroonni akka jiran Yaman keessa jiran jechuudha. Raajii jedhama na fakkaata. Raajii shawuu jedhama na fakkaata. Wallaahi gilaa silaa mucichi sun mucaa gaariidha. Mucaa tattaafataadha. Silaa kana bira dhaabbatanii. Kinoo dhiirri akkatti jalabatti jechuudha. Wallaahi dhiirri haala manaa fi kophaa isaa jechuudha. Garuu mootuyyuu dubartii takka kophaa hin ta'u. Ollaa maan taanii maal achitti fatiyaan hin jirte mucaa sun jechuudha. Tarii addaa fagoo ta'uu danda'ani.
dubartii deetu takka bira dubartiin jiraachuun dirqama jechuudha. Garuu inni nama qabu jennaan yeroo isatti baay'ee ta'uu garaana nyaatte maaliif rabbiin isillee nagaana hiiku kun warra keenya nu shukuisa. Kanaaf achi ijoolleen kaari taana rakkoodha. Akkasii isinin jedhaa tu'aayitii illee isin kun isinillee tu'aayi nuunquudha. Taani rabbii waan hundaa haalaafisuu isin jechuu barbaada. Hanga viidiyoo biraatti walitti laayikii sheer gochuu.